daawwattoota keenya kan argaa jirtan kana barreeffamanii argitanii international rotary jedha bakki kuni jidduu addunyaa tanaatti jechaadha. Asirra addunyaa hundaa siidaa isaa mul'isa jechaadha. Yooyyaa ashama harka funee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW Miidiyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi jaalalli Oromummaa fi obbolummaa isinaadha qabsiniin jecha qophiin addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Marigaa ani qopheessaan sagantichaa obboleessa keessan gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin falmataa roorrooti. Iyyangaa dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan yooyyaa ashamaa isiniif jechuuf dirqamne. Marigaa kunis ta'e sun dursi addunyaa kana nageenya ergateerra nuti irra deddeebuudhaan bakka jirtanitti galaana qaxxaamurree nageenyi kenna kan jaalalaa kan Oromummaa kan obbolummaa kallattiidhaan madda walaabuu miidiyaarraa isinaadha qabsiniin jenna. Iyyangaa maqaa guddicha seenaa guddaa qabuu fi dhama Oromoo keessatti Oromoo ijaaruu Oromoo kaafaa akka ta'uu fi akka godhabe madda walaabuchi walgaanii irra deebuudhaan humna isaanii ijaaratanii Oromoo fi Oromiyaa kallattii tokko irratti deebisuu keessatti qoonni madda walaabuu rogooleen hedduun haayyoleen hedduun ni dubbatan durduubee seenaa hedduurras ni jira jechaan hangam takkattu dhuguma dubbachuuf waa'ee madda walaabuu yookaan immoo lafa seenaa Oromoo kana beekna kan jedhu gaafii assaayimentii keenyaa nuuf haa ta'u. Duraan dursii garee kubbaa miilaa madda walaabuu biyya Minisoota biyya kutaa Ameerikaa jiddugaleessa godhachuudhaan Osofaanaa irratti irra deddeebiidhaan shaampiyoonii ta'uudhaan beekamtii guddaa qabu irra deebi'ee koongiraalujeeshin jechuun hin barbaada. Baga gammaddanii baga sadarkaa san geessan jechuun hin barbaada. Akkuma beekamu kilabiin kun yeroo hedduu irra deddeebiidhaan shaampiyoonii ta'uudhaan yeroo hedduu Osofaanaa irratti faayinaalii ga'u qofallee osoo hin taane taphoota hedduu mo'achuudhaan sadarkaa gulaallee xumuraatiif darba. Ramaddiilee keessaayis ramaddii isaa yeroo hundumaa qabxiilee sassaabachuudhaan kilaba ol'aanaa akka ta'e ragaaleen hedduun ni mul'isan jechaadha. Walumaa galatti waa'ee kilaba madda walaabuu dubbachuuf osoo hin taane seenaa yeroo dheeraa isaan dalagaa turan namoonni hedduunis kallattiilee adda addaatiin maaf irraan dubbanne kanaan jedhu yaada dhiyeessaa turtanii. Madda walaabuurraa inshaallah dhiyeenyatti sagantaa bareedaa qopheessee akka nam tokkootti jechaadha. Akkasuma immoo warroonni sagantaa sanarratti hirmaatan keessaan yoo walitti dhufnee gara sooshaal miidiyaa ammantan hawaasni hedduun itti fayyadamaa jiru keessaa tokko kan ta'e gara tiktookiitti yoo dhufnee wajjin haasofne yoo wajjin mari'anne bareedaatti yaada maaliif wal dorgommiin ispoortii dargaggoota ijaaruu keessatti dargaggoota kallattii adda addaatiin meentaalii kallattii adda addaatiin ijaaruu keessatti ispoortiin waa hedduu of keessatti qabata jechaadha. Kanaaf walumaa galatti kilaba madda walaabuu kan biyya Ameerikaatti argamu shaampiyoonii bara 2023 ta'uu keessaniif asumaan baga gammaddan koongiraalujeeshin isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo kilaba madda walaabuu kan biyyoota adda addaa keessa jiran hedduu dhiyeenya kanatti wal morkiirra jiranii haaluma kanaan kan biyya Arabaa keessa jiranis kilaboota hedduu jira. Kuweetiin keessa jira, Dubaay keessa jira. Amman tanatti sadarkaa isaan irra jiran hin beeku armaan dura sadarkaa gaarii irra turanii biyyuma abbaa keessallee Oromiyaa keessatti illee kilaboonni maqaa isaanii moggaan hedduu jira. Walumaa galatti warroonni maqaa seena qabeessa moggaafattanii dhama Oromoo fi Oromiyaa dhaabbatanii kallattiilee adda addaatiin hojjechaa jirtan viijina keessan kaayoo keessan mul'anni keessan duratti jechuuta itti fufuu qaba. Har'an tan immoo akkuma armaan dura dubbachaan turre waa xiqqoo dubbachuun barbaadaa keessaa yoo dhimma kilaba madda walaabuu irratti xiyyeeffadhe osoo hin taane dhaabbata Sohumar Relief Development Organization irratti jechaadha. Namoonni adda addaa akkuma armaan dura dubbachaa turretti guyyoota sadan darban kana sababa addaatiin sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo tokko tokko gadhiisuun alatti kallattiin bahee dubbachuu hin dandeenye jechaadha. Sababa addaatiin jechaadha. Kanaaf sababni sunis xiqqoo isii fuluun qabee ture kanumaaf amman tanatti fayyee jira. Dhaabbata Sohumar Relief Development Organization bira dhaabbachuun nama ta'uun qofti gaadha. Barataan Oromoodhaa tokkollee sababa hanqina meeshaalee barnootaatiin barumsarraa bahuun qabu barumsa addaan kutuun qabu kan jedhu kiyyeeffatanii barataa 10,000 it's not easy barataa 10,000 qabataniitiin yeroo ammaa kana karoora keessatti jechaadha. Barataa 10,000 kana barsiisuuf immoo barataan tokkichi jiddu galeessummaadhaan qarshii 1,800 ilaa hanga 2,000tti barbaachisa. Kanaaf dhaabbata kana bira dhaabbachuun Oromoodhaaf barbaachisaadha. Ni beekna yeroo ammaa kanatti gareeleen adda addaa gargaarsa adda addaa ni jira. Akkasuma qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee wantoonni adda addaa gara maatiitiin akkasuma immoo hiriyyummaadhaan akkasuma ijoollee hedduu kan biyyaa baqatanii biyyoota adda addaatti rakkatan gargaaruu irratti Oromoon biiziidha yeroo ammaa kanatti sirriidha ni beeka waan taateef jechaadha. By the way yeroo ammaa kanatti keessaayyuu akkuma kaleessaayichi Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhaa ture Oromoon barachuu qaba akkuma jechaa turan.
dhaabbanni Soofmar Relief Development Organizationis dhaloota kana qaruudhaaf kiyyeeffatee gabbaa'e abdiin inni abdates hawaasuma Oromoo kana waan taateef namuutu waan dandeenyuun namuutu waan humna kennaati yoo bira dhaabbanni dhaabbaticha kana salphatti bakki isaan yaadanii fi karoora isaanii san irratti yoo hirmaanneef bakka gaarii gaajeetii yaada kanuma wal qabachuudhaan namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin waadaa keessan fudhattanii waadaa keessan hanga ammaatti guutin amma sirra deebi'ee waadaa keessan akka guuttan isiniin jechuun barbaada. Dhuguma dubbachuuf dhaabbanni kun dhaabbata fakkeenyummaa guddaa qabuu fi dhaloota haaraan ijaaramedha. Keessaayyuu akkuma beekamu Arafaat Abubakar namni beene tokko illee jira eetiin yaadu kanarra dhaabbachuudhaan dhaabbaticha kana Oromoon qabeenya keenya jeetiin beekeetiin bira dhaabbachuu qaba. Dhaabbanni Soofmar qabeenya Oromoon qabdu biyya keessaa qabeenya guddaan isaa jechaadha. Kanaaf wal qabatee namoonni adda addaa falmataa roorroo maa dhimma sanarratti hin hirmaanne jalqaba irratti xiqqoo dubbachaa turte maal taate naan jettaniif dhuguma dubbachuudhaaf gara sooshaal miidiyaa guyyoota lamaan darban kana darbee viidiyoo wayii gadhiisaan ture sababa addaatiin hirmaachuu hin dandeenye. Qaama kiyya qabeenya Oromooti dhaabbanni Soofmar namu waan danda'uun diinagdeedhaanis yaadaanis akkasuma mootu sagalee ta'aniitiinis influence namarra gatanii nama fiduunu qabeenya caalu jecha. Kanaaf warroonni akkasitti nagaafattanis galatoma ulfaadhaa sababiin badeefis sababuma amman tana dubbadhe saniif jechaadha. Haga dandeenyuun waan beeknurraa waan qabnurraa dhaabbata kana bira haa dhaabbannu isiniin jechuun barbaada. Dhaabbanni kun dhaabbata keessanii dhaabbata keenyadha akkasitti hubataa haa deemnu isiniin jedha. Walumaa galatti warroonni arjoomu fedhii qabdan gara keessaatiinis warroonni kallattii adda addaatiin nagaafachaa turtan akkasuma mootu Arafaat ka Oromoo namni beeyne tokko illee jira eetiin yaadu peejii Soofmar Relief Development Organization kan jedhu gara Facebookaatiin ni jira lakkoofsi isaa bilbila WhatsApp wanti hunduu jira jechaadha. Haga dandeettanii achirrattis erguu dandeessanii lammaffaa mootu warroonni kallattiilee adda addaatiin liinkii Sleepy natti argitan namoonni lama akkas jiran namoonni sadi namoonni afur jechaadha. Miseejii seeneetiin laala warroonni natti argitan immootu Sleepy jechaadha. Mallaqa osoo hin taane Sleepy keessan natti argitan Sleepy keessan akkuma armaan dura gargaarsa adda addaa maqaa kaasee ebelu jechaatiin ture viidiyoo waraabeetan jechaadha. Gadhiisaa maaliif viidiyoo waraabdaa yoonaan jettan wanti kun seenaa addaati. Seenaa gabrummaa wallaalummaa keessaa bahudha. Barataan Oromoo tokko sababa diinagdeetiin jedhee barumsa addaan hin kutin jedhu kun keezii addaa yookaan immootu waan addaati jechaadha. Wanta hedduu waa'ee gargaarsa hawaasa keenyaa keessatti gargaarsa beelaa gargaarree jirra. Rakkataa hedduu gargaarreerra garuu immoo gargaarsi barataa gargaaran kuni gargaarsa guddina biyyaatii fi dhaloota qaruu keessatti bakka guddaa waan ta'eef viidiyoodhaan ebelu akkana gatee jira ebelu sadarkaa akkanaatti nu gargaareera maqaa mallaqaallee yoon dhayin maqaa namoota nu arjoomtanii dha'uun dirqama jechaadha. Kanaaf warroonni nu arjoomaa jirtan haga danda'ameen yoo feetan Arafaat irra Sleepy arguu dandeessanii yoo irratti argitanis yoo Jamaal Gooditti argitanis rakkoon qabu namoota birootittis yoo argitan Sona Kadirfaatti yoo argitan rakkoon qabu mallaqa osoo hin taane Sleepy jechaadha. Mallaqichi bakki itti walitti qabamu dhaabbata Soofmar Relief Development Organization akkaawuntii mataa isaanii qaban ofiisa mataa isaanii Finfinnee fi Baalee rooba irraa qabanii namoonni kallattiidhaan bira dhaqnee gargaaraleettan ni dandeessu. Namoonni biyyoota adda addaa keessa jirtan kallattiilee adda addaatiin immoo ni gargaarattan akkaawuntii nambar yoo barbaaddan Arafaatiin argachuu dandeessanii Jamaal Goodii argachuu dandeessanii falmataa roorroo yookaan madda walaabuu miidiyaa argachuu dandeessanii. Kanaaf walumaa galatti dhaabbata kana haa gargaaru. Kan barataa lama dadhabde tokko gargaari. Kan barataa tokko dadhabdes nama lama ta'ati barataa tokko gargaara. Rakkoon qabu. Erga rakkanneerraa rakkoon qabu jechaadha. Barataa lamaa namni lamaallee gargaaru waan tokko jechaadha. Maaliif biyyuma keessaallee namoonni akkas godhaa jiran ni jiran jeetii yaada. Kanaaf hamma danda'ameen maaf barataa lama barsiisuu dhabe maaf barataa sadi barsiisuu dhabe jechaa osoo hin taane keessaa qooda furachuu konseptii guddaa haa goonu keessatti hirmaachuu jechaadha. Wal'aansoo wallaalummaa wajjin godhamu kan yeroo jalqabaaf dhaabbanni dheena kana dhalate dhaabbanni dheena kana bu'uureffame dhaabbanni dheena kana dhalate Oromoo kaabaa fi kibba bahaa fi dhiya jiddu galeessarra deemee hawaasa keenya gargaaraa ture. Har'a immoo barnootaan Oromoon ka'uu qaba jedheetiin akkuma kalees 2020 Open College'n dhaabbatee hawaasa Oromootiif hojjechaa ture san barataan Oromoo kumni kudhanii carraa barumsa argachuu qaba jedhee kan yeroo jalqabaaf dhaabbanni gabbee dhaabbata Soofmar Relief Development Organization dhaabbilee gurguddaa jira NGO gurguddaa jira abbootii qabeenyaa gurguddoo biyya san keessa jira jecha iddoo kun hin godhamnetti iddoo wanti akkasii yaalamnetti
Oromoo fi Oromiyaa onnatee dargaggeessi lafaa ka'e kun bira dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane akka dirqamaatti yoo ofirra kenne gaariidha. Kanaaf dhaabbata Soofmar bira dhaabbachuun eeyyen dhaabbaticha kana bira dhaabbachuun dhaabbata ilmaan Oromoodha gara barnootaatiin utubuu waan taateef akkasitti beektanii akka bira nu dhaabbatan warroonni mootuu kallattilee adda addaatiin bira dhaabbachaa turtan olmaa ilmaan Oromoodha gama sooshaal miidiyaatiin kallattilee adda addaatiin nuuf ooltan galata guddaa qabdanii warroonni mootu jabaadhaa jechaa jirtan mallaqa caalaa jabaadhaa jechi jedhu suni nama onnachiisti waan taateef ammas taanan har'as taanan rakkinni ni jira rakkinnoota jiranii mootu kan furu olmaa gara barnootaatiin Oromoo ijaaruu kana waan taateef dhaabbatichis itti amanee karoorfatee kiyyeeffatee barataa Oromoo 10,000 karoora keessa qabatee waan ba'eef ilmaan Oromoodhaa kallattilee kamiinuu kaabaaf kibba bahaaf dhiyaarra abbootiin qabeenyaa abbootiin gadaa haati siinqee barsiisaa fi barataan daldalaa fi qotee bulaan dhaabbata kana keessatti yoo hirmaattan kaayoon isaanii kun galma gayaa biyya keenyas nagaa rabbi haa buusu biyyi teenyas biyya tasgabbii haa taatu warroonni keessan nu hirmaattan immootu galatoomaa isiniin jechuun barbaanna tarii yoo haalli mijaa'e har'an galgala sagantaa kallattiidhaan ni jira yoo danda'ame irratti hirmaadhaa isiniin jedha warroonni immoo gumaacha adda addaa kennaa turtan dhugaa dubbachuudhaaf amma sirran deebi'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada kanumaan isiniin jedha ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jedha